waan nama kofalchiisu tokko isinii qabadhee dhufe ashama akkam jirtu nagaa keessan nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu sagalee kee naan jettu sagalee guddiftuun qabu bargeetu akkam jirtu naguma keessan ani nagaa kooti amma hin danda'u garuu nan yamma ollaan dhaga'utti jechuudha. Waan akka kolfisiisee tokko sheer isinii gochuu barbaade mudannoo yeroon da'u na mudate jechuun ergan da'ee ka'ee namni yeroo dhufu ammallee nan kolfa namoonni hin dhufu turan mitire nama biraan dhufa namni inni kan juusii qabate inni kan birrii kennu yookiin inni kan immoo uffata fidan inni kan gumaata fida yookiin nyaata akka aadaatti nama hojjete jechuudha nama eebbisuu yookiin waan ta'e namoonni baay'een birrii amma naanni hospitaala guyyaa afuriin taa'e waan ta'eef isiniif tanima amma guyyaa arfan sana keessatti namni dhufa karaa koo yoo namicha yeroo namni waaqa fide sana maal jettu seetane anamma ammallee dhugaa waaqayyo nan kolfaa jechuudha. Nama nagarachillaa amma maashaallah afaan oromootiin daa'imaan yeroo laalaan yookiin immoo waan tokko afaan oromootiin dhugaan beeku ammallee maashaallah jechuun gosh waaqayyo siif haa guddisu waan akkasii yookiin immoo waaw jechuudha miti laa natti fakkaata. Waaw immoo jedhamu maashaallah jechuun akkasiif haa guddatu jechuudha natti fakkaate yookiin jarraaf waan isaan beekan. Gin afaan oromootiin akkas namaan jechuun beeku maashaallah namaan jedha namni baay'een natti mufatannaan akkas jedhu. Waaniin immoo akka afaan oromootti maashaallah jedheen se'anii jechuudha. Garuu ana kan na mudate amma namni birrii kennaa argaa mucaa mana jedhanii maalan jedha seetanii harka nagaan isiniif adeemu jechaan ture. Lakkaa harka nagaan hin jedhani jechuun amma fakkee harka nagaan namni jedhu nama iddoo taa'u tokko namni jalaa du'ee yeroo waatti kennitu harka nagaan siif adeemu namaan jedhada. Ani amma guyyaa afur hospitaala ture akkasin jedha mana galee guyyaa lama akkasin jechaa ture maali guyyaa tokko ture guyyaa lammaffaa akkas jedhee ka'een naan jette siistariin isaa namni mana baay'eetu jira gaafa sanbata guddaa akkas been jedhamu akkasin jedhamu beenaan jedhan dhugaa waaqayyoon beekon beekee miti garuu bargi dhuguma akkas namni jechuun iddoo gammachuuf iddoo gaddaa wanti namaan jedhanii gargar mitiire so an akkasin jechaa ture jechuudha mallee nan kolfe amma immoo kalee waan na mudate isinitti maadhaaf so akkasin jedhamu galatoomaa eebbifamaa waan akkasii ishi namaan jedhu malee harka nagaan siif haa deebi'u jedhani harka nagaan siif haa deebi'u kan jedhamu yoo namni waa nama jalaa ani naasuu miti namoota gurguddoo dhugaa waaqayyoo dhufanii namoota gurguddoo dhiirota waan akkasii namoota gurguddootu dhufe dhugaa waaqa hospitaala fa'itti. Kuni waan bicannaan jiru jedhee dhugaa waaqayyo qallaan hirrifanne ergasii jechuudha. Ani akkasitti sana booda akkuma isin jedhamu akkuma naan jedhamu siistarii fa'ee akkas jechaa dhufe. Amma immoo samoona mucaan yeroo nani dubbadhu naasaa kun akkuma dhageessan dhugaa maqaasaa ni kaasee naasaa mucaan isa kun koosanii ni jenne haasaas qubna garmaas bakka sochis dhiisa. So ammoo nama eebbisuu dhaqe jechuudha. Samoona deddeemeen nama eebbisaa argitan viidiyoosii doon dhaqee iddoo biraas immoo sim jedhee birriidhaan iddoo sesseenu jira. Yeroo seenu akkasuma naan jedhan waayinee miskiinadhe. Miskiina kunis akka kooti jedhee tan dhugaa waaqayyo baay'ee tokkoon eebu jedhe jechuudha. Baay'ee tokkoon sheema garuu ofittani. Reefuun bare amma dhugaa biyya keessatti waan namaan jedhan akka innaa dhaqan akkam akka ta'e minaaman hin beeku waanuma tokko duudhaasa baay'ee isaa jechuudha. Baruu nan barbaada. Isa kana immoo ginumaayyuu naaf hin galle. Ani akkasuma jechaan dhufe immoo guyyaa afur shanaffaa irratti siistariin mucaa akkasin jedhamu naan jedha taa'aa jiru. Taa'aa jiranuu namni tarree galee namni sadan tokko jedhan ani jecha sadan naan jedha
namni sun baay'ee mer imaanatti fixatan dhugaa waaqee akkasuma hin jedhamu akkas hin jedhamu yeroo kana akkas jedhu yaani na kolfisiisanii jechuudha. So dhugaa waaqa waan baay'ee nama kofalchisa garuu yeroo tokko wanti barree guutee anammallee nama tokko dhaqamma daa'ima tokko yookiin waan gammadan tokko maashaallah jedha malee maal akka ta'e afaan Oromooffaatiin harkaa bada jechuudha. Yaaduma maal jedhamame maashaallah jechuun gosh jechuudha. Akkasuma duratti ani deemee waan akkasii na sodaadha waan ta'eef hin naqne hin beeku jechuma afaan Oromootiin jechuudha. Anna mudannoo kanatu na kofalchiisa kan gaafni suuqitti soogiddi maallaan jedha waan ta'e isiniin jedhe tokko suuqii saaqee soogidda maqaan isaa soogiddaa miti waan biraatiin si waamu ani immoo hin beeku. Akka sana ammas akkasin ta'ee isiniin jechuu barbaade dhugaa qalaalii na kofalchiime amma maallee garuu namoota gurguddoo sana ishee ma'e warra achitti natti dhufanii yeroo qarshii namatti kennanii jechuudha. Mucaan kun immoo si faana haasa'u malee jedheen nama akkasii kunoo jira naati sana nafan kaa'e buuset haasa'uudha. Dhugaa cimaa tokko aariidhaan dhiisee biraadhe. Aariidhaan dhiisee biraadhe dhugaa qabu mucaan akkuma kotti obsa qaba achi har'an garuu Yesuus kan jaalamaatiin jettan dhugaa maashaallah. Nama na karakara jira garuu booda ibidda buusaa yoo nani maa jalaaditi na karakaru saatam so akkasiin isiniin jedha video isiniif waraabaa isiniin jechuu barbaada. Subscribe godhaa share godhaa hiriyoota keessanii fi channel koo fi immoo warra haaraa taatanis isiniti subscribe godhaa isin warri nafaana jirtan share godhaa yeroo sana seenanii subscribe akkasiin isiniin jedha isinitti tole like godhaa. Kana fakkaata kan kalee waa'ee hojjattuu manaa irratti dubbatan dhugaadha dhugaa waaqayyo waa'ee isaanii yoo dubbatan baay'ee tokko ulfaata anammeenya nama hin qabu garuu baay'ee ulfaatudha Itoophiyaa keessatti dhugaa baay'ee tokko ulfaata baay'ee tokko jechuudha baay'ee tokko suruma gaarummaa yoo oltaniif baay'ee ulfaata. Bakka amma fakkeenyaaf Finfinnee birrii 2,000 3,000 hojjetu dhugaan isiniin jedha garuu na biras birrii 2,000 hojjechaa turte dhugaa waaqayyo isiniin jedha jechuudha. Ilaala gatii Finfinneetti maal godhu seetan uffata sukkuumanii miicisiisaa mana gizee meeqa wala walsiisaa maal gochaa magaaladhaa buna danfisaa oola maal gochaa as baranuu yeroo sanatti yeroo shinna bira jirtutti buna baay'een dhugaanii bakka. Ofishii hojjettee waan naan jette keessaa waan inni isitti kalshii isiniin kofalchiisa amma dhuftee anaa miti kaffidee saffidee dhaqeetii wabii waamsise minaaman ani hin beekne na dhuftee mana hin jiraa nan taa'aa jira dhuftee hin baanni kana booda waan ta'eef numatu mana oolaa jechuudha. Achumaaniin ani dura buna shinii lama tokko nan dhugaani guyyaa guyyaadhaan isaa ta'u jechuudha. Guyyaa guyyaan ona kaa'u baadhee buna baay'ee kaa'ee ol kaa'ee moqorqora akka biyya alaa xiqqoo qaba isheetti nan dhuga ture duraani jechuudha. Yoo baay'ee mana nooluun hojii oola siniin jedhe. So dhuftee guyyaa 2 3 4 turtee guyyaa tokko ani buna dhuguma gaan dhugu amma isa dhumaati waan ta'e na gochaa oolannaan dhuguyyuu. Danfisnu guyyaa tokko darbina guyyaa tokko yookiin immoo ganama danfisne ganama danfisnu galgalannaa gadi danfisne jechuudha gaaf tokko buna danfisoo jette ofiyyoo jette malee garuu danfisii jedhee jette ani buna misa irratti dhabuu manna misaan koo hafuu wayyi jette guyyaadha kinoo Kiristoosii sobdiyoo jettan dhugaa waaqayyo. Bunna fuwayya misaan koo fuwayya guyyaadhaan. Shufti? Acaa barbaarii kun otoo Finfinnee ta'e midhaan irraa nyaata nuun kennaniif distii xaragadhu jedhuun Kiristoosin nan beeka nama baay'een ija koon ilaalaa jechuudha. Ishiin isin nuti kan biyyamma kanaan baakunnee biyya qeessaa inti galleechi galu waan ta'eef nutu fedhii keenya kana feenan jennu.
sila argannu injira gaa jennee fudhannee nyaanna malee jechuudha biyya iddoo damooza sirrii nyaanne iddoo gaariitti jechuudha. Biyya keenya shii abbaan sunuu rakkinaaf saratanyaa fida malee ofiifuu hin taane amma Itoophiyaa keessatti. Buna guyyaa guyyaadhaan shixaa danfisu. Yoo ati dhuguu baatte ishiin dirqama dhaabbachuu qaba. Dhugaa waaqa dhugum dhaabbatte haa ta'u ammoo manda'utti waan dubbadhu jedheen dhugaa waaqa guyyaa guyyaadhaan nuti buna. Ani isinitti meera guyyaa furfa'in boodan dhugammoo ani. Isaayyuu yoo warra nu waaman faana dhugee rakkachaan oola gaafa hin dhugu. Garuu ishiin guyyaa qophaa danfifattee diree joo galgala akka eegduun godha akka naanni galu jechuudha. Sa'aatii tokko sa'aatii lamatti aannan dhufee aannan faana akkasitti. Garuu ishiin misaatti hidhaadhaa jabanaan dhaabatu malee misaan shafuu. Kun dhugaa waaqa sistariin isaa finfinnee jirti. Asiisii fiduu 2,000 hojii beetti gaamma tokko tsedaati mana keessa ergi nama sirrii barbaaddi jetteet na bilbiltee nama sirriitti beennu 2,000 ta'uu fidinnaan baate finfinneedha mana tokkoyyuu siifaa dhuftuu naan jette. Ani immoo ganaa finfinneedhaa fiduu asiisoo bakka hojiidhumaaf deemti amma mittan agarsiisa nan beekawuni mana noolaa jedhe. Aku amma ganaachiif inna sumaafin damoosni garuu tokkum ana achitti hojjettus kana asitti hojjettus achitti garuu biddeen ishiitti lakkaa'aniiti bara yookiin biddeen tokko lafa kaanii gimmaasha ganama gimmaasha guyyaa jedhanii dhugaa waaqayyoon isiniin jedha jechuudha. Kana garuu akkuma isinitti mee arraba kootiif hin dubbadha yoo hafe isarratti dabalatti isa sanarraa hafe itti dhaga'ama sanurraa hafe kanannaa nyaattu itti dabalatte jedheen dhugaa waaqa biddeen qurxiitti galchine isiniin jedhe murree nyaachuutti safaan. Saama tokko irratti nyaanna garuu muraa fudhan akka nafnetti of madaalaa amma xumurree isaanii sanarraa xaragnutti hin hambisnu jedheeni itti dhaga'ama namni maaliif anis kalee akkasitti yaada jechuudha. Garuu kan ishiin isin gootu dhugaa waaqa hojiin hin jiru kanaayyuu ganama sa'aatii 4tti waan hundumaa fixeetti baatee mana jala kun asuma teesse barandaadha teessi sa'aatii 7 nagee buna danfisuu jetti kaa'e bakka bunaaf andanyaadha jechuudha. Bartanii adogdume nama barrakkoon qabu garuu ati yoo jette malee of ajajuuf kaati qabeenya kee yookiin jireenya kee irratti dhugaa waaqayyo jechuudha. Yeroo san surmaan gara laafummaa isin dhorkata irratti maaliif amma iski bakka waan baay'eedha wanti nani kana sana jedhu dhala namaati hojii ishii dhaaba sannan galchuu garuu baay'ee ulfaatu ofumaa huddoon qaban amma gaaf tokko waan naan jedhe isinittan hima. Barree mindaashii sanjaa tokko dura kenneet baasiliinis bitii fi maal bakka hin binnaaf hin jeen teenye qophaa asofne jechuudha. Asofne yaa amma ndootti na bira teessi amma tokko tuma gammadamuudha. Baasiliinis bitii fi waan tokko ennes ishee dhuguma bakka jedheen ani immoo sirriitti nama wadhu malee baasu dura dhugaa waaqayyo jechuun naman garaa laafuu fi barbaadeedha bakka garaan jabaadhaa miti bakka. Nan godhaaf waan kana yoon jedhe qofaadha kan hin gochuu barbaadu. Gin waan tokko irratti dhaqee qacci godhee nama qabnaan immoo asiin na kutanii na baasu malee immoo hin danda'amu. Dhugaa waaqayyo. Dura waa irratti qabamnaan inna bakka nan arge. Mana kana keessa xarabeezaa kanaa fi biifee sanarra malee wanti walamu jiraa jiru viidiyoo yeroo waraab argitanii. Garuu ila shiikan kallatti bubbeet teesse guyyaa 4 gaaf tokko waliin engadda waliin naan jette. Yaani iriyaa ko wantaatiif ilaala akka ishiin taasiftu birriidhaan dhufte garuu niitiin ishiin achi baate iddoo na bira dhufte kana shiiniin attaateet narkutteen ba'ee jette ijoolleen koo maal ta'an jette qanii meeqa narkutteetti ijoollee dhukkuba jette. በነገራችን ላይ ዋይ ሳለ ዱባችሁ ባኤን በርባዳ ባይ ulfaatudha imnati qabadha machu nama simmiidhu deemummoo daftanii argattu nama hafuurallee amaa qabaatu qulqulluu ta'aati kiristoositti maxxana እና waan baay'ee nan argaani ishiirra toon taane yoo nabicha waa'ee jireenya koorra anarraa ta'u maatirraa ta'u namarraa ta'u waa'ee jireenyaa ta'u hatta raajiratilee nan arga waan ta'u jechuudha nan arga garuu sirriitti kachuun beeku yoo nabicha nan beeka waan dubbatames sagalee waaqayyo bira jira waan waaqayyo anaaf illee dubbate jechuudha akkan argeellee beeku ikasaallee kadhataan akkan furmaatadhu jechuudha
nama baay'ee irratti waan baay'ee argaa wanti sun immoo dhugaadhaan hin ta'a jechuudha. So dhufte galgala isaa fide sinin jedhee gara sa'aatii 11tti dhufte buna danfisi jenneeni gara sa'aatii tokkotti buna danfistee warra ollaa waamne danfifne ila warra ollaa na iddoo sana gaan jabana cabsite asii dhiitte achuma halkan nan rafeen natti dhufte mucaan kun dhugaa waaqayyo natti soban seenaa dhugaa waaqayyo sinin jaa jechuudha akkaminatti keessa natti dhufte maaliin natti dhufte nama ija qabu yookiin budaa jennee waamnu akkasiin natti dhufte mucaan kun na achumaaniin ka'ee guyyaa lammaffaa irratti eessaan bahe jettee jedheen isaatu fide sinin jedhee mana maatiitii haadha mana abbaa manaa ijoollee 3 qabu sababa maaliif baate sin jetteen jedheen ijoollee 3 bifa tokko dhukkuba ijoolleen koo maal ta'an jetteeti na caqacaqxi gizee hundaa egaa too nama barate ta'e akkasumaan jettu ofirra namni waan irratti shakkeetti naan jetti gizee baay'ee ala waltee galtiin aggaadeedha gizee hunda akkasina jeetti jetti achi booddarraa surmaa gawwan lolanii mucaan maal faana maan wanta irratti argite isa tokko irratti fincaan faana maal ta'e mucaan koonaan jette ishiinis nattaatee narkutteen bayee jettee jedha ishachumaanaan torbee guutee maa baate itumaa soonuutu mana guyyaadha buna dhunnu maa baate iddoo hojjettuun jedheeni ishiin naggaadee baay'ee miskiina pheenxeedha inni ortodoksiidha minasiin isaanii faalladha seexanni garuu baay'ee gidduu kana isaan qoraa ijoolleen 3 waan isaan beekulleen dhiibbidhaa fi bifuma tokko dhukkuba maa dhukkuba ijoollee mukootiidha bakka na jaalatti garuu ijoollee koo maa dhukkuba naan jetti gizee hundaa naan jette kaza gabbaa asumaan amma torbee 2 toon guutiin ishiin dhufte torbee 2 toon guutiin tajaajilaaf innee yaa kadhannaa yeroo baay'ee mana keessatti mana dhufee no kadhatee akkaataan illee itti deewu minaaman siraatan duras natti dubbatamaa dhufee isa guyyaa biraasii dubbate iddoo kana teessi nuti iddoo isaatti taa'aa jirra namni biraas jira nu kadhatee anaanatti dubbate isaan kaatee tokkoon dubbatee ka'e dhufeetuma akkanum jedhe kai abuura buda ijarra kan teesse nyaararra kan kai maqaa yesuus ennaa lafaan iddoo maxaa godhe booda iyyisiise irraa bahe jechuudha namicha akkam jedheen kai mee tol jedheen akkanum jedheen ol jedhee laddoom kaateessi iddoo buna daffisan kana ganama bunum daffisuufi garuu koottaa gadhadhuun jedheenan akkanum jedheen namichi ol jedhee jedheen maqaa yesuus kai nyaararra kan teesse ijarra kan teesse abuura budaa jedheetu akkasumatti fate hiitee irraa bahe jechuudha የእውነት እና yoo himnatii qabaattan waanuma biraallee osoo gochuu deemanii yeroo tokko infuramtu in beektu of eeggattu jechuudha እና በቃ nuti waaqayyo waan amannuuf waan sodaannu miti garuu በቃ isinitti agarsiisa waan tokko baay'een turre shonooyyuu ji'a 2 akkasiin isiniin jedha baay'ee ulfaatu diraamaa isaan hojjetanii በቃ baatee talateessi yoo ati kana godhiyetteen ishii gootee xaxxaaq amma sokorete xaaq manum jala teesse jechuudha gaaf tokko doojii taa'eet hojii guyyaan doojii oolaa bilbilee jaakeetii qorraatii fi waan ta'e isaan sana tinaa kan meenaaf miicituu naan jedhe achumaaniin garumsaatti torbaati mana jala teessi asii ka'ee oodhula isaan kana miiciree uffatichatti kenna aduun gadaa jedhu kanaan jette achumaaniin boru ganama kan dojiitti gata amma minatti bilbilee dhageessaan jedheen xexxeet kootiin tokko gurraacha akkana uffatoota miraaminatti kennee bunniis waan bifoota qaban xexxeet kootichuma dura miicite saamunaanu kan abbaa tokko bishaan besh goote kootii baaftee shiimaa fannisuun kan akkas jennaan achi baa'u kootii dura miicite uffata gurraacha jechuudha kanaadha meeshamisiin kana teeraan wanti itti kennaminaan jedha achumaaniin dhaabadheeni har'a uffata miicuu barte moo finfinnee hojjedheette as mana nama hojjedheette uffata gurraacharraa ka'anii uffata miicuun jedheen maal sii godha miiqqanyummaan jedhe yoo gaarummaa hojjette jireenya kee waaqayyoon fuulduratti sii fuudha rakkinarraa ilaalin gaarummaa har'a hojjettu ilaalin jedhe boru kan sii ku jireenya kee fuuldura isa har'a hojjette bishaan kan amma gurraachatti miicite uffata biraatti miicitu saamunaa amma sakanaan miicite uffata biraatti miicitu
argite isa boodammi cinaan jette aduun gadaa jedhu boodammi cinaan jette surma aariin ani lakkamma jedhee kaate gurraacha irraa kaate jechuudha uffata silaa namni dhalli namaa tartiiba yookiin isa xuraa irraa ka'u isumaammoon uffata bifa qaburraa gara isa gurraachaa gara isa itti deemu. Bakka yoo haala kennitaniif mee namni kun miskiina rakkannaan mana namaa hojjeta jettanii yoo garaa kennitanii bayyesuus isin ajjeesuuf deemu jechuudha. Isin ajjeesudha. Na ani ደግሞ ጭቅጭቅ kanaan danda'u dhugaa waaqa waan badee lim jedhee natti hafa malee waan akkanaan danda'u garuu garaa namaa laafnaan asuu nan deebisu. Dura soo ta'e ammeenyan hin ka'u garuu nan ilaalaan deemaani jechuudha. Eenyumaa yoo ta'e sila nama mana hojjetu. Na baay'ee ulfaatudha isaan isiniin jechuu barbaadeeni dhugaadha komentiin baay'een bartanii jirtu baay'ee ulfaata ba'aa tokko waa'ee namni daa'ima mana qabu baay'ee ulfaata isaatti shinti beetii dhaquufu waan baay'eedha marfeedha waan argite daa'ima waraanti jedhanii wanta itti qicci jedhanii dhibbidha namni isiniin jaalanne tokko birri ansiitti bitee dhibbeelleen darbu tokkotti marfeedha waraanti jedhu waan bakka waan ittiin daa'imni waa laashoftu lafeen isaanii laashee guddatan itti naxxi jedhanii maaliif namni isin faana waliin jaalanne tokko isinitti bita innoo ishuma yaachumatti kana baay'ee ulfaataadha dhugaa waaqayyo isiniin jaa daa'ima biratti jechuudha. Akkuma argitan miidiyaa irra argaa jirtu kulaalitiidha jecha birri meeqa fudhatti mana keessa waan meeqa nama gooti moo so akkasii chaanala koo like godhamee share yaada qabdanis barreessaa baay'ee